bal'inaan keessa galuun barbaadu. Garuu sabboontuu wajjin hariiroo qabdan keessatti kallattii viidiyoo bilbilaatiin haa ta'u yookaan ammoo viidiyoo riikardir ta'e lafarraa fuutee sabboontuun sitti ergiteetti immoo hin ergine. Maal sitti fakkaate maame? Robeera. Nagaa masa galee. Yaada sabboontuun si. Wayyee. Amma dhagaa jirti sabboontu atis Robeera atis waan irra deebii qabne waan gaafatan tan Rabbii jedhaa dhugaa sida dubbachiisu karaa dhugaatu nama baasa. Dhugaadhuma qulqulluu dubbata. Deebiitti. Dhugaama jiru isinitti maasudha. Ayyee mubee obsi itti fufi Robeeraa kiyya. Anaaf sabboontuu kan wal beeknu Feesbuukii hiriyaa korratti na agartee waggaa 3 ta'a almost. Kana wal dabarsiisii Manaam jettee hiriyaa tokkotti himtee riikweestii na ergitee nan deebisee fi haasa'uu jalqabne jechuudha. Anaaf ishee almost yoo baay'atee ji'a 2 yookaan ji'a 3dha kan inni friend taanee turre jechuudha. Just akkuma nama tokkotti naasofna turre. Anamma waa'een viidiyoo Robeeraatu poosti godhee namatti ergee naam jedhu dhugaa rabbiiti. Ani maal jedhee kan dubbadhu yoon beeku nama waan akkasii godhus miti. Har'a galgalan dhagee akkas jennaan sabboontuu maa'inni waggaa 3 asitti guyyaa tokko waliin haasofnee hin beeknu chaatii walii goonee hin beeknu hin dhaabne haasama walii jechuudha. Waggaa 3 keessattiin edda galgala isheetu naa barreesse iyyuu malee Roobeenaan jettee wayyeennaan viidiyoo kun namatti ergiteetti. Viidiyoo maali? Akkas kunoo viidiyoon meesenjeraa namatti ergamaa jiraatti. Ani viidiyoon namatti ergeen qabu. An nama akkasii miti. Na beekta sirriitti. Nama akkamii kan ta'e sirriitti na beekta. Maal godhedheen viidiyoo kee namatti ergaanii. Ani jiraachuu keeyyuu waggaa 3 guutuu jiraachuu keeyyuu Feesbuukii irrattu si argeen beeku jiraachuu keeyyuu yaadadhanii. Inkwaa waggaa 3 booddee taa'ee viidiyoo kee kana poosti gochuu mitiiti. Dhugaama jiru haqquma jiru yoon isinitti himemmoo jechuudha. An guyyaan jalqaba sabboontuu eenyu akka isheen taate bare viidiyoo isheen nama biraaf ergite namni natti agarsiise viidiyoo sana argeen jalqaba. Maaliif akka isheen akkas goote hin beeku. Viidiyoo nama 2-3 ergiteetti kan ija koodhaan arge jechuudha. Amma immoo kun hoon jedhamee maqaa namaa balleessuudhaaf wanta hin godhinitti. An nama kabaja maatii guddaa qabu keessatti hin guddadde isheenis sirriitti na beekti. Hiriyoonni koo na beeku jechuudha. Waan kana waan hin godhe hin qabu. Namni immoo Robeeraatu viidiyoo kana natti erge. Robeeraatu viidiyoo kana karaa meesenjeriidhaan sheer godhe jedhu jiraannaan immoo kun olaam laayivii irra dhufee abbaan jiru haasa'uu danda'a jechuudha. Na baay'ee nama aarsa. Callisanii akkasitti maqaa namaa balleessuun sirrii miti. Ani isheetu na gaddisiise baay'ee. Kan koo maqaa yoo badees rakkoo hin qabu garuu akka kanatti maqaan ishee haasa'ame. Viidiyoo nama 2-3-4 bukkeetti akkas ergite abaluufi. Isheetu na gaddisiise. Amma sammaallee barreessaaf hin ture. Kunoo na dhagaarti sabboontuu. Sabboontuu aniin jedheen. Ani dhiiradha. Waan fedhe yoo ta'e situ na gaddisiisa naan. Maqaan kee keessatti ka'umsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kunoo naan immoo maqaa koo Feesbuukii irratti akkas jedhanii poosti gochaa jiru. Kanaafiyyuu abbaan dhugaa kana Robeeraatu viidiyoo kana natti erge. Robeeraatu viidiyoo kana sheer godhe jedhu jiraannaan murtoo barbaachisaa ta'e karaa keessanii wanti jechuun waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Malee yoon poosti godhe hin qabu. Ayyee Robeeraa kiyya. Ayyee galatoome yeroo tokko. Ammas gaaffii itti aanuun siif dhiyeessa. Viidiyoo kana osoon argin duratti jechuudha ergan sabboontuu beekee yookaan baree jedhe akkuman isiirraa fagaadhu kan na godhe viidiyoo sana argeetii jechaa jirta. Ayyee isiin immoo viidiyoon sun jalqaba irratti yookaan laayivii irratti wajjiniin dhuunfaadhaan dhiimoon haa ta'u bootimiin haa ta'u any viidiyoo kool firii kooliidhaan jechuudha haa ta'u viidiyoo lafatti waraabde jette siif erguu haa ta'u. Jalqaba viidiyoo kana isattiin erge inni abbaa fedhetti dabarsu itti gaafatamummaan kan fudhatu isadha. Isiis ta'ee namni kamuu kan fudhatu waan ta'eefi atiin kun jechuudha viidiyoo sana osoo isiin sittiin ergin viidiyoo nama irraa argite sana maqaa nuuf dha'uu dandeessaa nuuf eeruu dandeessaa. No, nama abalu jedhee ilaal. Maammee ko maqaa namaa kaasuu hin barbaachisu.
kana paabilikiidhaan paabilikii irratti piraayiveesii nama abaloo akkasii abaloo akkasii jedhanii kaasuun hin barbaachisu. Kana sabboontuu isheeyyuu beekti. Laal obboleessa kiyya. Isii sin gaafanna kallattii itti deemna amma kan gara keetii bakka itti dhaabuu qabnutti dhaabnee kallattiidhaan jechuudha gara siitti dabarraadhaaf si gaafachuutti jira kan sitti deemna. Atiin kun jechuudha dhibbaa dhibbatti amantaa amantuun jechuudha. Protestaantis ta'e, Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, Waaqeffataas ta'e, Oromoon kamuu amantaanuma qaba. Amantaa amantuun isa halkaniif dukkana dachii kana uumee dachi ilma namaa kana addunyaa kanatti uumee balleessuun maqaa rabbiitiin jechuudha. Viidiyoo kana jalqaba osoo isiin sittiin ergin nama biraarraa arguu keetti dhibbaa dhibbatti konfirman godha jettee hawaasa 6,200 si caqasaa jiru kana fuulduratti ragaan ba'uu dandeessaa? Eeyyee ragaan hambaa dhibbaa dhibbatti an sabboontuu wajjin etuun eenyu akka isheen taate uumama ishee wajjiniin etuun sabboontuu hin barin dura viidiyoo isheen ergi. Ayyee galatoomi miyuutii godhan miyuutii godhan. Tergamee jira moo hin jiru? Robeera. Maatti maammee kun nageenya irra deebii mube. Ana Mubaariki viidiyoon kun sitti ergameera moo? Gaafachuutti jira Robeera. Viidiyoon kun sibira gaheera moo sibira gahe? Argite moo argite? Sibira dhufe moo nu? Viidiyoon kam? Kan amma gadhiifame moo? Kan amma gadhiifame maa natti ergameera? Amma si ergame? Kanaan dura argine gara sitti si ergamne? Si ergine? Kanaan dura argeera viidiyoo kana argeera kanaan dura amma immoo jechuudha. Okay, bakka dis. Salas. Shimaan mee gara isaa deemi. Robbee waan hin dhiqne ammas gaafadhu jiraafanii sirreessa. Viidiyoo sana Mubee Robeerarraa waan jedhee dubbatee jira yaada isaa dhaggeeffadhu eebbisaa kiyya of kolchii dhiifama dabaree waliif kennaa deemna inshaallah isinis waan gaafatanu namoonni miseensi mana keessa jirtanu yaadota garii gama keenyaa nafee jedhe isinis itti hidhaatu waan ta'eedhaa fi akka sirna qabaatuu fi nuuf obsaan gasitti jechuudha. Inni already viidiyoo sana akka argee jedhe jechuudha waggaa 2 dura saa ta'u 3 dura viidiyoo sana argee akka sirra fagaatu wanti isa godhee akka ta'e jedhe jalqaba taphaan isaatiin dubbateera waan ta'eef yeroo tokko maahir miyuutii irraa kaasiiti obboleettii keenyaaf hin gaafii dhiyeessaati. osoo isitti hin dabarsaati qulqulleeffachuu barbaade Ayyeetti fufi eebbisaa ayyee. Oma gabaabduudha ani kan gaafachuu barbaade viidiyoo kana eegasitti argite amma si bira jira yookiin ammoo hangam si bira ture viidiyoon kun jechuu gaafachuu barbaade. Hanga ammaa si bira jira moo hanga viidiyoon kun erganatti ergame almost waggaa 3. Waggaa 3 kanaan namaaf erguu miti ofii kiyyallee bilbila kiyyarrallee hin jiru. Bilbila kana qabachaa maal akka ta'e bilbilicha iyyuu jijjiirraa jechuudha. Bilbila waggaa 3 guutuu bilbila tokko namni hin qabatu. Viidiyoon sun jiraachuu mini ani mucaan sun jiraachuu ishee iyyuu quban qabu jechuudha. Turre erga waliin haasofnu iyyuu. Galatoon gabaabsaa deemna. Galataatti caa. Sabboontu maayir na dhagaa jirta maayir nañ. Si dhagaan jira maami. Ayyee sabboontuutti kenni sabboontu. Ayyeetti siqi maayikeetti siqi xiqqoo sagaleen kee fagaataadha. Sabboontu. Dhagaa'uttan jira. Ayyee galatoomii yaaduma kanarraa ka'ee jechuudha. Har'a waan deemaa ture wal qabatee namoonni yaada adda addaa kennaa turanii gariin Abdii Geetaachoo jedhaa gariin Neemaar jedhaa yookaan obboleessa keenya Fuwaadii wantoota adda addaa kan ka'aa jiranii wal qabsiisee yaada mamii yookaan ammoo yaada shakkii hawaasa keessatti uumame wal qabatee hedduun keenya wantoota adda addaa yaadaa turre hiriyyaa keenyas ta'e obboleessa keenyas ta'e namni dogoggora kanaa hojjetu kamtuu nu biratti fudhataman qabu waan ta'eef kallattiidhaan hawaasa fuulduratti gad ba'ee ifa gochuu qabaa jennee osoo atin seenin dubbachuuti turre. Jalqaba akkuma dhuftee jetteen siinis wanti jenne nama tokko shakkiidhaan yookaan jetteen yookaan ammoo kallattii wayiitiin isa tokko irra qabdee isa kaan irratti fuutee fe'uu osoo hin taane nus akka itti gaafatamummaa kana keessa galchitee yakkamaan hin goone nu yakka keetiif haqa keetiif waan jiru hawaasnis akka irraa baratuuf teenyee namootaan wal dhabuu hin barbaannu namootaan walitti mufachuu hin barbaannu rabbii birattis seera birattis gaafatamuu hin barbaannu waan ta'eef dhugaa gama kee jirtu
waan kana jechuudha viidiyoo kana jalqaba yeroo waraabdu eenyu takka ergitee jette qulqulleeffadhu nuuf dubbadhu jennaan eeyyee itti gaafatamummaan fudha jettee namni maqaa kaaftee jette obboleessa keenya nu fuulduratti argamu Roobeeraadha jechuudha. Erga Roobeeraa ta'e Roobeeraadhaaf gaafii dhiyeessiidhaatis nu dhaggeeffachaa jirta waan ta'eef inni nama sabboontuu jedhamtu erga waggaa sadiitti uumama siituu dagadheen jira. Viidiyoon sis na biran jiru nam tokkottis hin ergine viidiyoon kunis osoo isin natti hin ergin durarratti nama biraatti darbee nama biraarraa na bira qaqqabeen ergan viidiyoo kan argeen akka irraa fagaadhuuf of kakaaseeyyuu jedhee dubbachuutti jira. Dhugaa namni tokko jechuudha yakkamaan kamiyyuu yookaan ammoo namni seera cabse kamiyyuu waan kamiyyuu dhugaadha jechuu hin danda'u. Yeroon kana jedhu ani Roobeeraa yakkamaadha jechaan jiru yookaan badii kana kan raawwatesa jechaan jiru. Garuu nuti amma akka hawaasni dhaga'uuf gaafiin nu gaafachuutti jirru akka seeraatti akkas jennee gaafanna. Dhugaa jirtu garuu kallattii amansiisu yookaan ammoo haqa sana baasuu irratti kallattiin ittiin hojjetamu tariin nu ta'uu danda'a tariin ammoo namoota nurra beekumsa qabanuun wanti kun fala argachuu danda'a. Ati afaan kee irraa wanti dubbattu viidiyoon kun jalqaba osoo nam tokko biran dhaqin nama Roobeeraa jedhamtutti ergite moo hin ergine? Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana kanin waraabee isaafanii waraabee kallattiidhaan garuma isaattiin erges. Nama biraa bira jira viidiyoon kun nama biraa irratti argeera kan jedhu yoo ta'e ifa godhee dubbachuu danda'a rakkoon qabu gara sanatti darbuu dandeenya. Viidiyoo kana milikkitaaf an waraabee fi ergeennaan innillee viidiyoo naa erge qaba. Achiin booda maazarii kootu dhukkubsatee manaa himii jira birriin barbaada naan jedheennaan ani birrii hin qabu birrii sii erguu hin danda'uun jedhe yeroo sanatti innaan viidiyoo keen gadhiisaa ati shamaradha ani dhiiradha uma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan deemii gadhiisii anis kan kee kan na bira jiruun gadhiisaan jedheen achumarraan na cufee deeme jechuudha waggaa 3 guutuu waliin haasofne si galee dheengadda gastii mana Aleksii jalatti argeen gastii Aleksii seenee Roobeeraarree dubbisee Aleksiillee dubbiseen ba'e jechuudha. Borumtaa isaa dhufee Roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe iimoodhaanis haayinaan jedhe achiin boodan baddeenaan jedhe na lakkiin bannee jiraan jedheen guyyaa 2-3 otoon turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumattiin erge si galee dhaabbadhu buletti dhaabbadhu waan si gaafadha. Roobeeraa ati hadda dubbistee miti mucaa kana haasaa Mamme Nasressa. Haasawa sila dubbate irratti Roobeeraani jiraachuudhuma siyyuu waggaa 3 booda yoo man dubbiseetti. Yoo hadda. Engadda. Miti? Eda galgal. Eda. Edayyii dubbisee jedhe. Obboleettii keenya kan inni dhufee telegiraamiidhaan koi kan inni telegiraamiidhaan guyyaa 3 dura engadda si dubbise. Na arguu dandeessaa screenshot goote. Telegiraamii irraa danda'a. Mubee laa kun olaa. Koi mube koi waan gaarii hafteete waan batteete waan gaarii Roobeeraa faayidaan kuma lama keessaa obbaaseen ayyee Roobeeraa obboleettiin keenya yaada jettu gaafii nu asirraa gaafannee dhiyeessinu hunda isaatu mubee koo yeroo gaafii wayii gaafannu yaadota jechuudha akka shakkiitti yeroo qorannoo yookaan investigeeshiniidhaaf yeroo namni waan tokko dubbatu yaada gaafii sitti ta'u jira yoo ta'e jedhe qaban informationii qabattee boodarra gaafii gaafata akka yaaddi waliin burjaajessineef jechuudha akka gaafii wal lurkaan rukunneef jechuudha. Aleeksi Taayyee boodarra hin galchita tarii namni tokko yoo bakka qabaatee jedhe jechuudha. Obboleettii keenyaaf gaafii itti aanuun dhiyeessee jedha ayyee. Already gastii sanarratti akka mana Aleeksitti wajjin Aleeksis dhufee jira. Mana Aleeksitti akka wajjin dubbattanii waan kana jechuudha akkam nagaa wal gaafatanii akka jettan ragaa nuuf qootee jirta. Inni garuu Roobeeraan kaleessa irratti erga dhimmi kun uumamee jedhee akkami jettee siitu dhuftee naa barreessite sana dura isii uumama siitu dagadheen jira jechaa jira. Asirratti yaadota wal faalleessan jira. Mubaarik argee jira qabadha. Gaafii itti aanuuf atis of qopheessi deebii keetiif Roobeeraa. Haqaaf jechuudha. Dubbii kana jalaa miliquudhaaf yookaan dhimma biraatiif osoo hin ta'in haqaaf rabbiif jettee nus akka inni faajine jechuudha sii galee. Sabboontu viidiyoo kana osoo nam tokkotti hin argin isaafi waraabe innis naa waraabe sii galee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha. Erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin argin akka isatti ergite 100% ni mirkaneeffatta amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee qur'aanaan itti amanu qabadheen Ayyee nam dhaabbadhu ayyee waan bareedaadha.
tokko hayyee sana booda jechuudha. Harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee hin gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eefi kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadheellee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammi ammas wanta tokkotu jira. Baay'ee itti fufi. Hunda dubbatu. Maammee koo qoy obboleetti. Maammee koo gaaffii adeemsa. Wanta siin jedhu maamme. Kakaa keessan galchiniiti. Ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Isheen itti maamme. Baay'ee gaariidha isinis. Wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaahammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a. Gariin ashaatirri kan qabatu qabachuu danda'a. Tarii dhabachuu dandeessi. Amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru. Ragaan yoo jiraatee jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'ee jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'ee jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quufsaa kennuu dandeessa yoo ta'ee jedhe akkuma mubaarik jedhee den qabatta. Hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha. Isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin haasa'in waggaa sadi erga guuttanii kaataniin boodatti mana Aleeksii Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee, gaafa 21 na dubbisee, gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha ammas yaada wal faalleessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektii an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama erge wajjin waan hin beekuudhaaf daayirektii gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hin erge jira jechuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'e malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kanammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii godhe evidansiidhaaf mubaarikiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'a jira telegiraamii. Hayyee abdii. Erga viidiyoon isaa na bira jira jette viidiyoo na erga jette viidiyoon isaa bira jira obboleettii keenya. Ani viidiyoon isaa na bira ture an bilbila jijjiiree viidiyoo sanallee bilbila koorraa haqee an jireenya haaraa eegaleen jira si galee ilmi namaan dogongoraa wantoota sun hundi isaa dogongora akka ta'ee ganu badhee booda bilbila koorraa hallee haqee sammuu koorraa hallee haqee an jireenya haaraan eegalee jira. Taateen sun waggaa 3 dura waan ta'eedhaaf kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture na garuu an balleesseera bira waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati si galee. Galatoomi abdii gaafii gaafatte maayir miyuutii godhadhu hayyee Roobeeraa eebbisaa irra qabdaa itti fufee eebbisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis egaa yaada kontinii godheen jechuun ofuma akkas gootee taphetta kana taphetta baay'uun hin barbaachisu gara poointiitti deemna. Roobeeraa kabajaa bifa qabuutii gaafachaa jirra. Poointii jiru ilaali. jechuun ilaala amma keessattiin eebbisaa yeroo tokko miyuutii godhadhu please wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef olaa kabajnu dhiifama naaf godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu Roobeeraa kabaja keessa dhufee kabaja keessa dhufe malee ani haasaan akkasiyyuu haasa'uun barbaadu maammi na fichisiisal tokko nan xumura. Noo sin fichisiif nu dabaree qabaadhu obboleessa kiyya maaf jarjarta jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaaffii gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo aggressive taata obboleessa kiyya be respective hin aarini hanga jiru tasgabbeessi kabajaa bifa qabuun jechuudha nu tarii yoollee xiqqoo taanee jenne namoota gurguddoos jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taane si nu banneef jechuudha
xebdaa jechoota hin taane fayyadamin sii galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga danda'amuun haasa'uma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan Oromoo dubbachaa jirra marti keenya iyyuu waan ta'eef jechuudha. Gaafii sila Mubaarik kaasaa jiru keessatti sabboontuudhaaf jechuudha. Atiin kuni waggoota sadiif osoo siin argin jechuudha mucoo kana osoon argin waggoota sadiif dheengedda isiidhuma dhuftee karaa keessaa yaada naaf dhiyeessitee jettee turte jalqaba haasofte keessatti. Amma immoo isiin kan jechaa jirtu guyyoota sadi dura yookaan afur dura almost December 20 jechuudha guyyaa afur dura 24 waan ta'eef akka faranjootaatti gaafa guyyaa 20 mana Aleeksi Taayyeetti gastii isaa irratti argee wal dubbifnee akkamii jirtaa jennee wal dubbifnee kaanee Sambooda jechuudha jechoota tokko innumtuu osoo naa barreessu guyyoota laman sadan kana osoo deebisiniifin kaleessa deebiseefi jechuutti jirti. Yaanni ati kaaftuuf isiin kaaftu wal faalleessaa jira. Viidiyoo almost atis akkasiif ergite akka isiin siif ergite yaanni keessan karaan itti wal fakkaatu qaba. Kun immoo xiqqoo konfiyuushinii jidduu keenyatti uume waan ta'eef atiin kun waggoota sadiif isiin argine jette. Isiin immoo guyyaa fuuldura mana Aleeksi Taayyeetti wal dubbifneerra jette. Ammas itti daballee gaafii kanarratti isa kana nuu deebifta guyyicha ragaanuuf goota yookaan yoo sibira ragaan jiraate ragaanuuf dhiyeessita sibira ragaan jira yoo ta'e Mubaarik itti ergitu Mubaarik waan kana nuuf qulqulleessa icciitiidhaan yoo illee pablikiin godhamin jedhe waan isin walii barreessitanu jechuudha. Hayyee itti aansuudhaan immoo jechuudha. Atiin kun jechuudha waggaa sadi dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabdee ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo sana harmee kiyya dhukkubaa jira. Maallaqan barbaada maallaqa naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin siin jettee jennaan viidiyoo kee kanan paablikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu shamara kee rakkoodha jedhee jechaa jirti dhageeffachaa jirta waan isiin dubbattu wanti kun hangam dhugaadha ifa nuuf galchi galatoomi. Hayyee maammee koo dhiifama amma gidduutti jechaan fayyadamee fi እና ጋፊት ነጋፈቴፊ ስሪዳ ኩኖ ማሜን አሌክስ ታዬ ጅራ እንትኒ ላይቪ ከነ ወርዶ ፋጅራ ደመን ያዳ ጋፈ ቶርበንደር ሰንበተ ደርቤ ነነት ፈካተ ኪታባ ዋዳ ጌታቸው ኤቢሲስ ነገላ መኪና ኮዳኒ ኮቱ ኑፉ ኑፋ ነገሊን ጀዴኒ አሌክስ ከፋሎ ፋፋ ነገለና ኮቱ ነፋ ነገሊ ጀዴን ሂሪያንኮ ባጫ ጀደሙ ጅራ ናፋና waliin deemu jalqabne jechuudha. Isa booddee Aleeks laayivii gale. No jalqaba bilbila koodhaan laayivii galeennan namni ilaaluu dide. Achi abbee kottu situ feemasiidha ati kan keedhaan galee jedheen kan Aleeksiidhaan laayivii sii galee haasaa taphachaa too deemnu munaanii riikweesti gooti. Gaafa munaan riikweesti gootee ergitu roobeera abbaa manaa koo durii jirtaa minaamin jettee innaan eenyuudha isheen abbaa manaa koo jettu kuniin jedhin gaafan fuudhee ilaalu munaadha. Indee munaa koo jirtaa akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne. Amma akkanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneef kana duraa duuba isaa eeguu dhiisuu nan danda'a. Isa booddee wal dubbisnee Aleeksi faana deemnee laaqana nyaannee Aleeksi mucaa biyya godhanaan jedhee namni hiriyaa koo turte waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka ta'e hin beekun argeen hin beeku jedhee noormaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf hintinidha. Isa booda Aleeksi faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee indoo miriyaa keenya waliin deemnee ilaalla jennee walirraa adda baane. Isa booddee guyyaa tokko booddee mokkas na yaadadhee. Siifu singacha Aleeksi singacha kee singacha as jalaa fagaatini. Maamme jennaan naan deebisne guyyaa lama na eebbadeen dhugaadha kun. Jette soban qabu. Buusii nama buusi boodarra deebi'a intarraaptiin godhina yaada isaa dhiifamuu beekoo itti fufi dhiifama yaada jidduu seenuudhaaf roobeera. Isa booddee haa jedhee guyyaa lama barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite viidiyoon kun akka na bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya. Jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala. Anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa ergi viidiyoo keen gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama laayivii kan nama feesbuukii kan irratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kun amma barbaachisaa taanaan liibiree makiinaarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunola amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabee sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhuu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan.
Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seentee Roobeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka postotame isinuu natti himaa. Miseenjeraadhaan taanaan, teelegiraamaan taanaan, iimoodhaan taanaan, tiiktookiidhaan taanaan namni Roobeeraa Daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunoo laa amma samma iskiriinshaat godhee nama nuttaa ergu hundumti keenya wal faana ilaala. An nama qarshiidhaaf jecha qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakka itti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyyaas kun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra an nama qabeenyaa qabu nama jireenya mataa koo jiraatu nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Aleeksi taayee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaaqnaa. Dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti hin kakadhaan viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadhe yookaan immoo utuu ishee irraa dhimma biraa qabaadheeti yeroo sana namatti erguu nan danda'an ture. Waggaa 3 guutuu viidiyoon ture amma akkamitti akka ba'e anaaf gaaffiidha. Ani isheetu na gaddisiisa. Isheef hin gadde dhugaa waaqayyooti. Isheef gaddeetanii ishee jajjabeessaa ture. Sila mataasaa jechuudha sa'aatii 2-3 dura. Ansitu na gaddisiisa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akkasitiin maqaan kee ka'uun qabu ture. Angaruu haadha koo tokkittiidhaan sii kakadhaa viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii immoo jedheen yoo teelegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafe hin jedheen. Kunola amma yoo taanaan isuman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo teelegiraamiin koo haak ta'ee jiraate irraa kan hafe yookaan yoo teelegiraamiin kee haak ta'ee jiraate irraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jettee laa. Inaman hin cirumaan abbaan dukkana kanaan attaa faradu'an jedheen. Anis amma haasaan maddee feesbuukii irratti deemu maal akka ta'uyyuu anaa hundumaaf ishee gidduutti dhuman dhugaa rabbiiti. Amma kana haasaaf iyyuu hin beekun ture jechuudha. Amma galgala kana feesbuukii gaafa hin galu waan meeqa jedhanii poosti gochaa jiru. Iskiriinshaat godhee immoo kunoo akkasni jedhanii maqaa kiyya balleessaa jiru innaan ammaaliin godha reeroo beenaan jette. Amma haasaan akka istiillikii keessa galame akkasirratti haasa'amu miti. Iccitii walii akkasitti wal baasuun hin barbaachisu. Ani jireenya dhuunfaa kun jiraadhaa. Namarraa dantaa tokko hin barbaadu nama maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe waan akkasiis narraas hin eegamu hin godhus hin goones jechuudha. Malee viidiyoon kun Roobeeraa Daani'eltu natti ergee lammii jedhu jiraannaan ammayyuu taanaan adufu kanadha yaadiin qabumaa jetteedhaan maqaa wal balleessuun gaarii miti. Viidiyoo baay'eetu munaan nama biraaf ergitee viidiyoo baay'eetu jira. Qoradhaati ilaalaa nama kaanis gaaffii kanaan wal qabatu qofa irratti dhiifama naaf godhi. Gaaffii kanaan wal qabatu qofa irratti osoo deebiinuuf laattee gaariidha. Munaa obboleettii keenya iccitiisii yookaan negatiiviisii pabliikilii dubbachuun gaarii seeras natti hin fakkaatu waan ta'eef hanga dandeessuuni wantoota dhimma si ilaallatan qofa irratti osoo deebii laattee gaariidha obboleessa kiyya. Maaliif ilmi namaa wajjin gaafa gammachuu jiraate gaafa gargar ba'uu gara hin taanetti wal geessuun gaarii miti waan ta'eef atis jireenya dhuunfaa kee isin jireenya dhuunfaa si jiraatti dhimma waan kana amma kana iyyuu baadheen ture. Harka taa'ee ani waan hin gadhiiseef hin qabu. Mucaa matu dogoggoraan viidiyoo nama biraaf ergite yookaan bilbilli ishee jala haatame yookaan wanta siistamiin ittiin viidiyoon kun gadhiifame anaaf gaaffiidha ammayyuu. Kan kana dubbadheef immoo ishee xureessuudhaaf miti ofii qulqullaa'uudhaaf miti jechuudha. Dhugaama jiruun dubbadhaan. Maaliif namni as bukkeetti wanta biraantiin godhu jiru jechuudha. Dhugaan jiru moo kanadha. Viidiyoo ishee namatti hin ergine waggaa 3 dura immoo viidiyoo kana naa ergiteetti garuu otoon ishee faana haasa'uun jalqabin iyyuu viidiyoo isheedhaan ishee beekaa jechuudha. Ayyee galatoomii ammas irra deddeebitee waan koonfirmu nu godhaa jirtu keessaa inni guddaan viidiyoo ishii osoo isheen natti hin ergin an argeen jira jechaa jirta. Irra deddeebiidhaan waan kana yeroo 2-3 ol dubbattee jirta. Viidiyoo kana ammoo yookaan viidiyoo pabliikii godhame kana sana dura isiin viidiyoo miliyoona tokkos namatti ergitu suni dhimma dhuunfaasiiti. Dhugaadhaan sobaan isiif rabbii qofatu wal beeka yookaan nama dhugaa san beeku qofatu beeka. Garuu viidiyoo isa ati amma yookaan meseenjaraan namoonni walitti ergaa jiran sana akka waraabdeessitti ergite dhibba kunoo koonfirmu godheen dubbachaa jira jechaa jirti tokko qabadhu. Inni lammaffaa immoo namni maallaqa nama kan gaafatu dhabeedhaaf akka hin taanes hubadhu asirratti. Maallaqa osoo ilma Alaamuddin ta'e yookaan ilma Bilgeetii osoo ta'e ilmi
nama dhuunfaa ofiitiin waa gochuu danda'a. Qabeenya maatiis haa ta'u kan dhuunfaas haa ta'u whatever dhabee qofaaf miti namni kan waa gaafatu osoo qabus gaafachuu danda'a ida'amaaf jechuudha. Maallaqa hin jibbamtu waan ta'eef sadarkaa kanattis dhabaniidhaaf ammoo osoodhuma biyyee siphataniillee kallattiidhaan yoo rakkatillee namuma waa qabduudhaa fudhata yoo dhabillee dhiisa malee namni rakkinni sadarkaa kanas waan hin taane keessa naman gochisiiftu yookaan naman gootu dhabaniif rakkatanii keessaa waliin laallatu wanti kuni. Garuu dhimmi kun ammatti hawaasa keenyaaf akka wal afaan fajjiin taaneef akka ifa ta'uu fi sis maqaa balleessuuf osoo hin taane jireenya kee diiguuf osoo hin taane isis rakkoo amma keessa seente kana keessaa fuudhee ba'icha si qofa irratti fe'uudhaaf osoo hin taane atis nu gargaartee jechaa jirra sila sirra deddeebine waan kana jechuudha dhibbatti osoo dhiira tokkotti hin argin viidiyoo kana akkasitti argite erga isiin konfirm goote telegiraamiin kee haakee haa godhamu meeseenjarri kee haakee haa godhamu akkuma sana miidiyaaleen hawaasummaa kee kamiyyuu haakee haa godhamu dhugaadha. Saayibariidha waan ta'e miidiyaa sarvara waan ta'eedhaa fi kallattii adda addaatiin namni haakii gochuu danda'a jechuudha namoonni teeknooloojiidhaan shira akkasii hojjetanu jechuudha. Waan kana atiin kun jechuudha viidiyoon kun jalqaba si ga'eera erga ta'e ati namatti hin ergine jechaa jirta. Viidiyoodhuma sana kan wal fakkaatu haalli itti riikardi godhame yookaan poozishiniis haa ta'u yookaan ammoo viyuun viidiyoo sanaa jechuudha. Si biratti osoo hin taane nama biraa biratti kan argite ati jira kana qofa ifa nuuf godhe. Ani daaressinii isaa akkaataa viidiyoon sun itti waraabame maaloo akkamitti yaadadama ammee bu'an viidiyoo waggaa dhiigaa tokko iyyuu ilaalee fixuu hin dandeenyan yeroo sana inni ilaalee dhiisee jechuudha innaa. Amma laaluunaan bilbilli kiyya jechaa jirti. Viidiyoo kana ana qofaaf ishee ragaa maalii qabdu ammasin? Ayyee galatoomi. Angama kiyyaa waan nu badda argeen jira akka dhuunfaa kootti jechuudha sana boodarran ibsa. Viidiyoon sun jalqaba kan waraabuudhaaf baatee ergite si'i viidiyoo sana jechuudha argite viidiyoo kanarratti nuuf kennitu Aleeksi Taayyee yoo yaada kana tarii dudduuba jalqaba irraa kaatee nu dhaggeeffachaa hin jirtu ta'e yoo amma dhuftee jette nuuf xumurii hanga boodaatti jechuudha yoo nu dhaggeeffachaa jirta ta'e ammoo yaada jidduu kanatti qabdu yoo jiraatee jedhe sakandii muraasa wayii keessatti nuuf kaasiiti obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jiran gaaffii qaban yoo jiraate jedhe isaaniif dabarsee gara munaatti hin deeman gama kootiin galatooma. Galatooma. Akka mooltan hundi keessanuu nagaadha jechaa. Bakka akkasitti hirmaachuun yookaan qooda fudhachuun illee islaam. Wanta bareedu wanta namarraa miidhagus hin qabu garuuti erga maqaa as keessatti maqaan ka'ee yookaan immoo anis barbaachisaa ta'e yoon argame jedhee tangalee wanti an beeku gaafa guyyaa dilbataati torbee irraa natti fakkaata eebba kitaaba riyaa kootiitu ture kan waadaa geetaachoo jechuudha. Ililliitti eebbisiisnee galaa turre yeroo gadi baanu konkolaataa kaffaaloo tafarraa faatu turanii safara tokko waan taaneef isaan waliin hangala jedhee yeroon bahu roobeeraadhaaf baacaa waliin turanii jarri sun namoota baay'eedha kottuu nuyi